Nagaan isiniif haa ta'u faamilii keenya akkam jirtu nuti baay'ee nagaa keenya waaqaaf galanni haa ta'u jecha arras immoo haaluma argitan kanaanii oolmaa keenya simbiraan qaqqabsiisuun duratti viidiyoon kaleessaa fi eengadda hojjedhe irratti komii kaastanii turtan jechuudha. Baay'een keessan koomentii irratti anis immoo argeera rakkoosa viidiyoon sagalee hin qabu yookaan immoo sagaleen hin dhaga'amu jettanii turtanii sirriidha. Sun rakkoonsaa anaa biraa miti jechuudha. Googiliimatu akkas godha. Mata dureen afaan oromootiin jijjiirullee gara ingiliffaattiidha kan inni jijjiiru. Akkasuma immoo kanan irratti sagalee haasee sana gara ingiliffaattiidha kan inni jijjiiramee jiru jechuudha. Kanaafuu rakkoon isaa na bira miti. Yeroo booda waan sirraa'udha waan ta'eef ani sirreessuu hin danda'u. Ofumaan sirreessuu danda'a googiliin. Deebisee asumarraanii warreen akkumattanii dhiifama naa godha. Sanaan qabattanii viidiyoo keenya akka nu jalaa hin qorrisiisne, akka nu hin dagannee, akka nu hin irraanfanne asumarraan warri haaraa taatanis immoo sabiskiraabii gootanii maatii keenya akka taatan akka nu jajjabeessitan piliis hundi keessanuu warri nu jaallattanii nu eegdanii kanaan duras immoo yaada keessan asaaba saayitii keessanii nu wajjin nu jajjabeessaatii turtan baay'ee isin kabajnaa isin jaallannaa akkasin laayikii nu gootan asumarraan ammas kabajaaf jaalalaanii isin gaafachaa gara viidiyoo har'aatti immoo yoon isin dabarsee maal gochaa jirtu eessa jirtu yoo jettan tokko lamaan ifan isinii godhaa jechuudha. Arras immoo sagaleen akka irraan banne abdiin qaba gan beekoo irraa badees immoo kun rakkoo kutuu hin taane googilii mataa isaatu akkas godhaa jechuudha. Har'a akkuma asirratti argaa jirtanii oolmaan keenya baay'ee namatti tola jechuudha. Yaa warri baadiyyaatti dhalattanii guddattanii baay'een keessan ni beektu yaadannoo qabdu waan ta'eef nutis immoo bakka dinnicha dhaabnee jedhee viidiyoo irratti hojjechaa ture sana deemnee haaluma argaa jirtan kanaatiin dinnicha kotokotaa jirra. Dinnichi keenyaa bara darbis immoo waaqaaf haa galatu firii gaarii nuuf kennee nu gammachiisee gibiras halleerraa gabbaree baay'ee tokko irraa tirfii arganneetu jirra jechuudha. Kan baranaa immoo isa caala jenneetu abdii qabna. Dinnichumti yootti deebi'ee gaariidha kan jedhu namoonnis ta'e yaada keenyaanis ta'e dinnichi dhaabbateetu jira. Dinnichi isaa immoo haaluma argaa jirtan kanaatiin jechuudha kan inni margee jiru. Inni baay'ee gurguddatee keessaa ol yaa'e kuni isa guboodha. Isheen xixiqqoon jala jirtu immoo isa dhaabne jechuudha. Innaa haala kanaan margee kotokkotaa waan barbaadeefu gannis galuufdhaafi jasa galaffaa har'aa guyyaan 20 jechuudha. Bokkaan roobuu jalqabeetu jira. Kanaaf anaaf Asteer suuqis cufnee manas cufnee maal jennee oolmaa keenya bakka godhanneetu haaluma argaa jirtan kanaanii keessaatii aramaa kotokkotaa maal gochaa oollee warri nu gararraatti namoota argitan kun immoo isaan manuma reef ijaaramuu jalqabe kana jalasaa hidhaa jiru jechuudha. Dhagaasaa hidhaa jiru. Yaa akkuma isiniin jedhee lafti keenya mana namaa jidduudha. Haxira tootti ijaarra jenne karaa tokko bichaadha. Kan nuti itti ijaarru malee itti naanna'eetudha kan manni jiru. Innaa kunooti karaa nuti itti ijaarru otoo qorqorrootti ijaarra jenneesi xarziima karaa na duuba argitan sana irraan gadii garasa karaa guddaatu jira. Achirraanidha kan nuti itti ijaarru malee karaa garanaa garasii gararraatiin mana namaatu itti naanna'ee jira jechuudha. Otoo mana ijaarrees immoo waaqayyo jedhee karoora qabna. Namni karoorsaa kan galmaan ga'u immoo waaqadha. Fuulduratti otoo hin ijaarrannees haxiriitti naannessina jechuudhaa fi obbaafanneetu jira manatu jira waan ta'eef egaa manichi inni gararraatti argitan kun tureera erga ijaarameedhaan barri isaa immoo mitiidhaani. Abbaan mana kanaa daasporaa yookaan immoo biyya alaa ijoollee biyya alaateedhaani. Innaa maallaqaa erganii obbolaatu qarshii sanarratti wadhabanii qarshii fixanii waan meeqa ta'eetu amma itti deebi'anii kun haala kanaatiin hidhamaa jira jechuudha. Waanuma xumuramnatti fakkaata kan beeku waanuma hundumaafuu warra achi jirtanii waaqayyo waan qabdan waan isin jalqabdan isinirraa xumuramuu didee waaqayyo karaa isin yaanneen haala mijeessa isinirraa haa xumuru. Asirratti wanta inni jechuuti barbaadu waan bittan tokko erga saantima keessan harka keessan irraa baastanii piliis akka kanaatti bakkeetti hin gaggatina. Isin jalaatii bobbada miidhamtoonni isinumadha waan ta'eefu saantimni immoo akkamittiin akka dhufu akkamittiin akka argamu nuti waliin beekachuudha. Isa argitu waliin beeka. Amma manni akkasittiin gatamee ture kun yerootti deebi'amee
haareffamee ijaaramu jalqabu baay'ee tokkumna nama fuudha. Wantichi keessaa bobbadullee jira muka isaallee jala isaa mirmee nyaachuu danda'a. Innaa rakkisaadha waan ta'eef of eeggannootiin itti galaa. Yoo jalqabdanillee nama sana amalaan qabaa. Yoo akkasiin jettanitti ta'uu didellee miidhamtoota taatanii waan jalqabame sana akka xumuramuudhaa fi obsaatiin nama sana qabachuu qabdu kan jedhu dhaamsa kootii maaliif waan baay'ee akkas bobbadee waan argee fi amma garuu manichi haala kanaan hidhamaa jira. Oqqeen illee oqqeeffamee ittiin maragamuudhaaf fuulduratti badee lafa ta'ee jira jechuudha. Karaa fuulduratti argitanii manni kun innaa fakkeenya isiniif haa ta'u of eeggannoo godhaa. Waaqayyo immoo irratti sinaa gargaaru isiniin jechuun barbaada qimamochee. Inni akkasii gaas akkuma asirratti argaatee jirtanii dinnicha keenya haala kanaan qofforree xumuraa jirra. Marsaatti aan immoo hin hammachiifama jechuudha. Hin hammachiifama. Ani hojii akkasii baay'ee tokko natti tola. Isa harkarraa qaban kaashii harkarraa qaban caalaa waan akkasiitu nama gammachiisa. Yeroo hammachiisaa isaas immoo waaqayyo warra achi gahuu nu haa taasisu hunda keenya iyyuu isinillee nuunillee fayyaa godhe. Oolmaan keenya guyyaa har'aa gabaabumatti kana fakkaata. Goommanni illee as keessa jira. Yaa goommanni gabaarraa kan duratti caccabee gadi badee harree farda hin nyaanne amma baay'ee tokko guddii ta'ee jira jechuudha. Goommanni birrii 50 madaba yoo ta'e 2000 hin bitamu. Isa kan warri biyya keessa jirtan beektu. As keessa goommanni illee baay'eetu jira jechuudha. Kun haala kanaan xumurrii gara mana keenyaatti galaa jirra. Manichi isiniin jedhe fuuldurri isaa kana fakkaata. Biyyoo dhagaa ashoon haala kanaan bu'ee jira. Akkasitti hojjechaa jiru. Nuti immoo galaa jirraa shafoo salgiirra kaawwadhee deemaatiin jira gara mana keenyaatti. Shafoo kanallee kaleessan bitee jechuudha. Lamaan isaa 1,000 fi birrii 60 hin bite 530 yaa gabaree ta'uunis kanuma buphaan suuta lukaan deemti jedhani. Nutis adeemsa keessa gabaree ta'uun keenyan oolu piliis viidiyoo keenya akkasiin laayikii gootanii akka biraan dabarree bakka dogoggorri jiru akkasiin nu gorsitan abdiin qabaa gadhafatti baay'ee.